kannamtuu fatwaan isaanii wal faalleessiti. Akka warri arraan tana sagantaa gaggeessaa jirtan gaafiin hedduun kan dhiyaatu jirtuuf sheekha keenya Sheekh Ismaa'il, Sheekh Jamaal Aliyyi akkasumatti Sheekh Jamaal Haajii, Sheekh Xahaalleen dhufanii jiranii fatwaan fakkeenyaaf dheengadda waa'ee iftaaraa irratti Dr. Jeelaan gaafatanii turan. Iftaarri karaarra bahanii akkana godhan kun bid'aadha jala muraniiti himan. Kanaafuu isin sheekotiin teessan taa'amma isinirra dhaabbattanii ijoolleen sheekota arrabsitan jettanii maqaa nu balleessitan bid'aa zaahiraa dalagu jiranii. Mee sheekota salafiyyaa keessaa warri isin arrabsitanii warri shanan isin maqaa dubbattan sun bid'aan isaan zaahiraan dalagan jiraahi. Kanaafuu sheekotiin teessan bid'aa dalagu jirtii dhibbarraa dhibba. Lammaffaa katti aanu da'awaa keessatti yeroo da'awaa gootan isin qissaa haasoytan malee qura'aanaa fi hadiisa maaf hin gorsine sirritti? Maaliif toohida hin gorsine hawaasa? Maa seenaa qofaa haasawaa ooltanii? Kanarratti namni yaada kana je'ee wal ichin qaqqabnu gaamalaan. Fakkeenyaaf sheekha keenya sheebbayaan karroodha. Kalee waa'ee kana isaanii haasawaa turan. Sheebbayaan yoo as jiraatellee yoo jiraachuu baatellee yaada isaanii dhufanii akka ibsatan akka nama tokkotti niin gaafadha. Maqaa namaa dhahuun hin barbaachisu osoo hin jenne ni barbaachisa. Haa dhufanii himatanii jalas jiran jechuun. Abuu Zeefa. Marhaban. Yeroo takka gaafiin gaafatamtu namni yoo gaafachuu barbaade namuu if bira jira. Amma nama kanaan warra sheekotii gurguddoo kanaan warra akka Sheekh Amiin warra akka Sheekh Jamaal Aliyyiitiin warri kun waan akkana hin dubbatanii yeroo hundi seenuma dubbatanii maal maalii jedhaniin hawaasni guddaan kun waan fudhatu miti. Isaanuu ibitti amantii dhabaniiti iddoo tana dhufanii jechuu dadhabanii achi jedhanii beektaa osoo ifi ol bahanii dubbatanii gaarii ta'a jecha fudhati. Dhaabu akkasii mini bagga gaafate. Amma nuti kana amma nuti wanni gaafannuuf hawaasni dhaggeeffatu suni wanni sun sirrii jedhanii waan hubataniif asirratti isin akka keessanitti Sheekh Jamaal Haajii, Sheekh Jamaal Aliyyi, sheekotiin teenya warri asirra jirtan dhuguma fatwaan gara Finfinneetii kan namtu gara Harariitii wal faalleessaa wanni kun waan ju'u namni dilli hundinuu adda haa baafatu. Anillee kanuma yaada qaba. Gaafii fudhadhee irra deebiin gaafiin ati gaafatte sirriidha. Sheekh Jamaal ni deebiftamu naaf kannata. Maaliif obboleessa guddaa eektiraama godhaniiti? Eessa biraa qote? Haa. Ayya. Dura irratti Abuu Zeefa qalamaa waan hin qabachuutti hin jirreef waanidha. Irraa naaf deebita taniin jechuu barbaade takka. Fatwaa warra Finfinneetii kan namtuu fi tajaajila ol kan namturra wal dhabanii kunoo keessa warra bid'aatii jedhanii miti. Manaajni Ahlusunna wal Jamaadhaa abe. Manaajni Ahlusunna wal Jamaadhaa haa wal barsiifna jennu tokko kana. Wal dhabuun ulamaa'idhaa arraan taakkaa miti. Kitaaba Khawaatir alaa Xariiqi Da'waa jedhamu keessatti wal dhabbii sahaabaarraa eegaltee ilaa zabana kanatti ulamaa'iin qabdu tarreessee kitaaba Rifqan Ahlusunnati bi Ahlusunnaa jedhu keessatti akka namni wal dhabu Dr. Abdul Muhsin Al-Abbaadiin Sheekh Abdul Muhsin Al-Abbaadiin ibse. Amma sa'alaa keessatti wanni tun bidaami. Tunni jirti tun hin jirtutti wal dhabuun arraan taakkaa miti. Tunummaanuu manhaja Ahlusunnaa wal Jamaadhaa wallaaluurraa. Hawaasni wanni nu hubachuu qabdan. Wanni tun bidaadha jechuunii fi namni waan san dalage mubtadi'eedha jechuudhatta. Akkuma wanni tun kufrummaadha jechuunii fi namni waan san dalage kaafira jechuun addaatti. Wanni kun ilmii gadi fageenyaati. Ilmii gad fagoodhaati. Mawaani shuruuxaa jira. Mawaani'aa jira. Amma fakkeenyaaf namni kufrummaa waan kufrummaadhaa dalagee kafruu dhabuudhaa jedha. Wanni sun kufrummaadha namichi kaafiraa miti. Yoom yoo haxaadhaan jee, yoom yoo dirqamee jee, yoom yoo irraanfatee ta'e, yoom yoo wallaalee ta'e. Siigaleemma fakkeenya guddaa wanni nuu ta'u namni tokko lafaa ka'ee rabbiin ati gabricha kiyyaan rabbii keeti imma yoo nifi jee namni ni qabra. Ammoo gaafa haxe'ee arrabni isaa duraa kutee aqxaa min shiddatil farahi akka jeeni akka namticha waan badee isaa mul'atee sanitti yaa rabbi yoo ati dhugumaaniin an gabricha keetiin jaaji'ee
dhugumaan ati rabbii xiyyaarra gaba rabbii keeti yoo nifi jedhe hin qabdu laakiin jechi sun kofrummaa namni tokko yoo nifi rakkatee amantii if baasi yoo nifi waan tana nabii arrabsite malee rabbii arrabsite malee jeniini arrabsee if bee illaa man maali jee waqalbuu mutma'innun bil imaani jee hin qabru yoo kanuma lafaa kee jeeni qabra ati guutumattuu kara gabaabaadha wanni isin ibsu bid'aadha wanni tun jechuunii fi namtichi waan san dalage mubtadii jedhe jechuun adda wanni tun kufrummaadha jechuunii fi namni waan san dalage kaafira jechuun adda nuti arra karaarra bahanii fursiisaa akkasi karaadhaan cufuun bid'aadha warra jedhu irraana nin barreessa warra sanii mubtadii jedhan jechuun yooniif isaa di afaan kun mubtadii jedhaa malee ni khata'ee naman beeku ni dogoggoranii beeku leessa sawaabanii naman beeku waan kana qaa'idaadha akkasi qabattani waan mana haja keessa ganaa wali barsiisuudha teenyu ta'a akka gaafiin lammaffaadha maal jette yoo qabattee isheen jamaalatiin atti fufi yoo nifi katabattee jiratte gaafiin lammaffaadha wanni ikhwaanni biyya alaattii fi akkaataa alaamaa ikhwaanaa sheekotiin fidanii jiranii galeedhiisi tanaafi ammas takka tarraa hafte ayyee marhaba achinnaadhaafi alaamaa ikhwaanaa jechuun tun maali barisii tanaan namaan galini alaamaa ikhwaanaa ummanni kun ummata paartii tokko akkanuma laalanii alaamaa paartii sanii jedhii paartii bar namni itti amaneeti naataate ji'ee isii seena yoonii fi fakkeenyaaf dogoggoruma biraatoo taate gaafa dura hawwadaa wanni kun kaate kiri jedhanii alaamaa ikhwaanaa jedhan hogguunii fi gorsu harka lollolaa qixxaadha keessa oofaa ammas deebi nama kobalchiisaa ammas deebi hogguunii fi mana isaa dhaqan marxoo namaa heraa deemaanii nama lulluuqachiisaa na akkana jechuun nama tokko kana hawwadaa keessatti ikhwaana jedhanii maqaa itti laatan tokko waan inni mana isaatitti dalagu himan jechuudha. Wali qabama islaamaa jedhii hanguwaanii keenya mul'ifnaa heddummina keenya mul'ifna jedhanii walit dhufuun maaltu ikhwaanummaadha jee ikhwaanummaan sun isummaanuu maali paartii takka alaamaasiiti jechuun maaltu jira namicha seeni as kannuu malee akkanuma alaamaadhaan yoo ni bitaate yoo paartiin takka kijibde namni kijibe hundi alaamuma siidaati kijibni isii dura jira jechuudha dogoggorri isii dura jira wanni firqaa amma baate tanarraa nu dhibe akka waan dogoggorri gaafa afaaniin hogguu gaafatan ikhwaanni amma dhibban keenya ammoo amma dhibba guutuudha dhiyaatee jiran wanni dogoggorate akkuma waan amma dhibba dura hin jirre alaamaa ikhwaanaati majan akka waan isaanuma sun irra bee hatta osoo haxaate maaliif warra ikhwaana duraa irratti hin baane akkuma jirru kun waan dalagu hunda wahaabiidha ji'ee waan ibnu teemiyaan ji'ees Muhammad Abdulwahaab ka booda tanaatiif kanna waan gartee Buhaariin dur ji'ees Muhammad Abdulwahaab ka booda tanaatiif kanna wanni hubachuu qabdan bar yoo ilaalchi kun ka isinii galu taate yaada beekadhu ikhwaanni sun maal ta'eeti alaamaa isaaniiti jemmee cittoo maal ta'e dhaabbata tokko ka suudiidhaan duraanuu mootummaa islaamaa dhaabna je'ee jaaramee suudii keessaas ture achi suudiin shororkeessitoota itti baafte alaamaa isaati jechuun maal jechuudhaasi saniifuu yaannummaan abalu mallattoo ikhwaanaati jiru yaada warri maqabaasoo warri aljarhu wattacdiil injiinaan jihayyuun tokko aljarhu wattabdiici jaha malee namuma ta'diila isaan godhanuu nagarre ummata firqaa aljarhu wattabdiicii taatiitu maqaa baasa malee wanni alaamaa baluuti jedhan hin jiru tokkoti taqessa qessaadha akkaataatti godhan dhaban duraanuu yenneeti doktor eenyu ibnu jibriin maali jaamiyyaan jee gaafateeti firqatun min as-salafiyyiina yaglibu alayhim al-hizdu jee dubbate ummata hedduu du'ata kana hinaafu jee hoggaan efe peejii dandeet irratti namni si hordofee sagantaan dantee yuutuuba kan keetiin ta'uudhaan heddummaate karaan itti dhawan kabiraa yoon ifi dhabe yoon ifi jecha tokko harkatan kaa jecha san jee jenii mire essaadha hima jan jechuu essaasa yoon ifi inni himees dhiyoota nafaa waan irrattuu baafataniiti hogguun ifi asirraa achi kutan kunoo qessaadha hibe jenii maqaa namaa maquma kiyya faadhaa dhadhakiriin jeen tokko isinitti xiqqaata maqaan tokko isinitti xiqqaata maqaa kudhan maangooniin jeen peejii katti bantan namni yoon ifi waa balleeyse qessaadha himaa yoo hadiisa maan himne jan isaanirra nu kaayee duraanuu lallaal wahumata akkatatti hin beekaman ta ummatatti hin kilaafan
تاني تتيفيتشا تحدي قدن سني قصة يوني دي ممتى قصة سنة دي قرآن خلافته بكتنا خلافته جدي نمن الدنيا رجلا بكسن همودا يمكن أمو القصص جنود الله تناجني وني دبتن هنجرتو تكتي تمراتن ريفو غابت سنين دبتشو وربادا حواسني خيني أنا استي غافاني فين بندي نفسيات يرى رابدي nama tokko walitti qabadheen irratti hamadhe yoonii fi na jala teeysan nuti hamachutti hin jirru asin nu yaama gaafii dharraa qabnaa nu dhiyeessaa jechuu jirra kun hogguunii fi namni biraa footoo isaanii uffatee dhufellee isaanii seeneetu ol baafachuudha jirra nama akkam dubbachuudha jirra namni nan tahin ikhwaana jeeni haa ikhwaanummaa sun online irraan naan kannini asiin kallattiidhaan naa kan dhiyechuudha yaammachuudha jirra nama immoo maqaa namaa dogoggoraa boluu dogoggora boluu isiniin jiru namni taa'ee dhaggeeffate nama hamatu dhaggeeffate diliin isaa wajjiniin akkasi quba qabaadha nama diin kiyyarraa garagale ayata kiyyarraa garagale yoonii fi kan wajjinin teessu nama diinitti hanjamaa godhu je diinitti hanjamaa godhu ayanni kun asliidha bakka hamtuun taa'inaadha saniif bakka hamtuu hawaasni keenya taa'uun qabu dhaggeeffachuun qabu akka namaan banne nama hunda cufanii yoonii fi waan takka dubbate bu'i yoonni waan takka dubbate bu'i jedhanii hawaasni keenya rabbi sodaatanii nama jibbansa ulamaa teessanii du'aata keessanii isin keessa facaasu gurri keessan kun dhaggeeffachuu hin dandeenye yoonii fi bira baate marradda irdi akhihi raddallahu awwaji innaara yawmal qiyaama nama naamus obboleessaa irraa deebise rabbiin ibidda jahannam irraa deebisa jee sanbaadhaan sawaaba barbaaddadhaadha wanni addunyaa irra ta'anii dogoggora aboluu biraan naagaya asumaan wanni hin jiru viidiyoo namarratti dalaganii dhaggeeffatanii laala akka jiru jedhanii aboluu biraa sheer naa godhaa jedhan qubni keessan sheer isin godhi yoo rabbi sodaattan ijji teessan isin ilaaliniif nama san foolloo hin godhinaadhaaf nama san hordoftoota hin godhinaadhaaf xiqqeessa isaanuu walitti dhaammataniiti gurubbii keessatti awoo maaliif foolloo na buluudhaan ufira guddate isaan akkana jedhan amma yoonii fi feesbuuk irra waa barreessine wanni beektaniin nuti gareen jaarrannu laakiin keenya qubaan qabu ammoo isaan nama tokkootitu feesbuuka sadi feesbuuka afur baanatee nama irra guddaa arraba naamusa hin qabne namaan jiru mee jala dhabaa laala ammuma gadi laala ammuma faa dhabe ejjemaan ayyee waa sadeen ammoo obboleessi keenya gaafate kanarratti dura ni ufitte mallattoon kun mallattoo badiidhaa jedhu fatawaa wal dhabuunis badii nama heddummeessuun sawaada namaa heddummeessuunis badii yoo jenne qissaa ta'uunis badii yoo jenne eenyuutu wanni kun mallattoo ikhwaanaati jeekumaati jettetti ammoo jaalii orma kanaa wallaala orma kanaa dura qissaa dubbachuu jechuun qissaa rabbiin quraana keessatti faqsusil qasasa